namni seenaa saambeenne bishaan gabatee irratti gara argeetti jallataa weellee eebbisaa addunyaa keessaa kan fudhannu guyyaa har'aa seenaa qabsaa fi weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaa qabannee dhiyaanneerraa akka nu hordoftan gamanuma isin affeerraa kun 4 kiloo deebiidhaan eebbisaa addunyaa abbaasaa obbo Addunyaa Jallataa fi haadhasaa Aadde Sannaayee Kabbadaa irraa bitootessa 10 bara 1962 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa Jaatti dhalate. Maatii isaaf ilma hangafaa yoo ta'u obbolawwan dhiiraa 2 fi dubaraa 3 qaba. Eebbisaan umrii isaa daa'imummaatti mucaa beekaa qabbanaa amala qabeessaaf mucaa laaf manaafis abboomamu ture. Sammuu nama guddaa turraa dubbata. Kallattii nagaaf jaalalaan itti dhaanaan eenyuuf iyyuu ni ajajama. Maanguddoos ta'e dargaggeessi yoo ergatan alasuma asiif achi fiigee dhimma ergameef xumura. Karaa xiiqiin qabnaan garuu morma isaatu cita. Kana malees tapha kubbaa taphachuun ammoo hanga magaalaa Dambidolloo bakka bu'uutti illee gaheera. Walumaa galatti eebbisaan mucaa kennaa addaa qabudha. Kanaafis mukaaf baalatu isa jaallata jedha obboleessi isaa. Amala isaa gaarummaa kanarraa kan ka'e hawaasni naannoo isaa jiraatan hundi mucee jedhuun maqaa masoo moggaasanii fi itti waamu. Kan eebbisaa qofa osoo hin taane kan haadha isaa jijjiiranii harmee mucee jedhanii moggaasaniif. Har'a kanallee magaalaa Dambidolloo keessa ijaajjitanii mana harmee mucee nageessaa yoo jettan namni ija hin agarrellee fuudhee mana haadha eebbisaa nama geessa. Eebbisaa addunyaa yeroo umriin isaa barnootaaf ga'u mana barumsaa Oliiqaa Dingil galuun kutaa 1ffaa hanga 8ffaatti barate. Kutaa 9ffaa hanga 12ffaa immoo Qeellam sadarkaa 2ffaatti xumure. Barnoota isaatti baay'ee cimaa fi uumamaan nama kennaa addaa qabu ture. Ilmaan Oromoof quuqamuu fi cunqursaa isaanii arguu jibbuun immoo akka waan waliin dhalateeti. Afaan Oromoo afaan isaa guddatee ittiin baratamee sadarkaa har'a jiru kana caalaa akka fagaatuuf kaayyoon hojjechuun isaa iccitii seenaa eebbisaa keessatti galmee seenaati. Barattootaa fi ilmaan Oromoo 10,000 hanga argate muka jalattis yoo ta'u mana barumsaatti walitti qabuun qubee afaan Oromoo barsiisaa ture. Hojiin eebbisaa kana kan argan ilmaan Oromoo magaalaa Dambidolloo eenyummaan isaanii kan keessatti biqilee gara isaa imaaluun eenyummaa isaaniif qubee afaan Oromoo eebbisaa irraa barachuu jalqaban. Baay'inni isaaniis dabalaa deeme. Gocha gooticha kanaa wayyaaneen garaa guggube. Baricha uummanni Oromoo qubee afaan Oromootiif barannaa fi hin baratiin diina waliin falmii guddaatti ture. Gochaan eebbisaa kun ammoo daandii diinummaa wayyaanee ta'uuf karaa irraa hin imaalchisiin hin hafne. Bara dargiin kufee wayyaaneen aangoo qabattu bara 1983 eebbisaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhate. Qormaata kana akka fudhateen barsiisaa qubee barsiisuu jalqabe. Gidduudhuma kanaan magaalaa eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo keessatti ABO'n buufata waraanaa guddaa dhaabbate. Yeroo kana eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa cimaa ta'uusaa waan hubateef uummata kanaaf qabsaa'uun bilisa baasuuf firii qormaata biyyaalessaa isaa eeggachuu dhiisee ABO'tti dabalame. Dhaaba kana keessatti yeroo jalqabaa barnoota seenaa baratee dabbalummaan leenjee. Barnoota seenaa fi leenjii dabbalummaa ABO kana erga xumuree booda eebbisaan ramaddiidhaan gara Asoosaatti qubee barsiisuu fi tuullaa shira uummata Oromoo irra jiru uummatatti labsuu irratti xiyyeeffate. Ergama isaa guddaa gara Asoosaatti imaleefis baachaa erga ture booda ammoo gara magaalaa Finfinneetti imale. Sibiilli ilma Oromoo eebbisaan Finfinnee erga deemee booda gadi hin teenye. Giimii xiiqii of keessatti bobeesse. Saba isaa cunqursaa jalaa baasuuf gara bosonaatti imale. Boorana guutuu waliin ga'e. Mooyaalee Areeroo Sololoo fa'aa keessa turuun iccitii qabsoo diimessaa ture.
Boorana qofa osoo hin taane iddoolee garaa garaa kanneen akka Walloo faattis bobba'uun qabsoo hadhaawaa geggeesse. Jiruu qabsoo bosonaa kana keessatti yeroo baay'ee rakkoo adda addaa argeera. Bosona Jijjigaa keessa yoo turetti waan sooratu dhabee guyyaa 5 biyyee siphatee jiraate. Yeroo 3 harka wayyaanetti kufee mana hidhaa keessatti darara cimaa arge. Yeroo bosona Booranaa turetti ammoo daangaa Keeniyaa irratti qabamuun mana hidhaatti darbatamee yeroo dararamu jaalleewwan isaa hedduun ammoo biraa wareegamaniiru. Achitti weellisaa Biqilaa Guyyootaa waliin wal baruuf carroome. Biqilaa Guyyootaa artistii beekamaa hiriyaa Eebbisaa umurii hedduu waliin jiraatanii fi mana tokko galaa turanii. Biqilaan yeroo baay'ee gitaaraan kan taphatu yoo ta'u, weelluun inni irra caalaa ittiin beekamu sirba Booranaa amma hoollee jedhuuni. Yeroo ammaa biyya Ameerikaa jiraata. Eebbisaa Addunyaa Booranaa akka deebi'een gara Gullalleetti qajeele. Gullalleettis dhaaba abaa'oo humna jabaan dhaabbatee jirutti makame. Obbo Leencoo Lataa Fayis baga dhufte anaa dhufu jechuun simatan. Amma jireenyiif qabsoon bosonaa sigaa hawwisoo deeggari, hawwisoo tajaajilaa ta'i jedhaniin. Haaluma kanaan Eebbisaan taa'ee osoo weelloo isaa shaakaluu fi iddoo adda addaatti socho'u sirba warraaqsaa uummata sochoosu Obbo Leencoo Fayii gara biyya hambaa godaanan. Eebbisaan garuu biyyuma keessatti hafe. Warri wayyaanes mallatteessi hojii siyaasaa fi qabsoo Oromoo hin hojjedhu jedhii gali jedhanii turan. Inni garuu lubbuun koo hanga ba'utti kaayyoo koo hin sharafu, bosona koottis deebi'a malee jedhee dide. Akka harmeen Eebbisaa Adde Sannaay jedhanitti gidduu sana Dambidoolloon harmeen isaa bira bu'uun icitiisaa fi kaayyoo garaa isaa hunda itti himatee ture. Hanga Gimbiittis na geggeessi. Finfinnee deemeen yoo anaaf mijate kaasettan baafadha, yoo didame ammoo kaayyoo kiyya duubatti hin deebisu bosonattan deebi'a naan jedhee hanga Gimbiittan geggeesse. Ija haadhummaan qalbiin nararra'ee of duubatti ilaalaa sokke jetti haati Eebbisaa Addunyaa. Yeroo kana akka harmeen isaa jedhanitti namuma Eebbisaan barsiisaa turetu Oppiidiyoo hamtuu barichaa ta'ee ajjeesuuf duukaa fiigaa ture. Eebbisaan gara Gimbii erga imalee booda hiriyoota isaa waliin xurree qabsoo mijeessaa sirba isaa shaakalaa ture. Baatii tokko booda gara Finfinneetti deebi'uun hiriyoota kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daawit Mokonnon, Daagim Mokonnon, Habtaamuu Lamuu, Muktaar Usmaan, Gabii Daawuu, Geetoo Lamii, Biqilaa Guyyootaa, Tottoobaa Taaddasaa, Tsaggaayee Dandaaf kanneen kana fakkaatan hedduu waliin wal arguun hojii artistii fi karaa afaan Oromootiin guddisan irratti olaantummaan cichanii hojjechaa turan. Akka obboleessi Eebbisaa Taamiraat yookaan Mul'ataan himutti baandii gadaa yeroo kana hundeessanii sagantaan isaa hanga booda siyaasa geggeessita jechuun cufanitti ETV'n darbaa ture. Eebbisaan dandeettii waraanaa qofa osoo hin taane dandeettii sirbaa inni qabus adda ture. Sirba qofaas osoo hin taane meeshaalee muuziqaa garaa garaa taphata. Gitaarri isaa ammoo harka isaarraa hin ba'u. Biqilaa Guyyootaa waliin dabareen itti taphatu. Eebbisaan sagalee yoo sirbu Biqilaa gitaaraa rukutaaf. Biqilaan ammoo yoo sirbu Eebbisaan gitaara rukutaa. Eebbisaan bara 1983 hanga 1984tti kana yeroo socho'u Oromiyaa keessa naannolee adda addaa kibba, baha, kaaba, dhiha, giddugaleessa atti weellee sirboota isaatiin hacuucca ilmaan Oromoo irra ga'u ifatti baasuun daandii uummataa mirga isaa ittiin gaafatuu fi falmatu agarsiisaa ture. Sirboon isaa sirba aadaa fi warraaqsaa yoo ta'an irra caalaatti kan qabsoo uummata Oromoo diina irratti kakaasee shira diinaatti gufuu ta'edha. Gimbiidhaa gara Finfinneetti malee yeroo hiriyoota waliin sirba shaakalan kana Eebbisaan wayyaanotaan baay'ee barbaadama ture. Ta'us kaayyoo koo diinaaf jedhee hin dhiisu jechuun gara Gimbiitti deebi'uun bara 1985 kaaseeta jalqabaa isaa mana muuziqaa Sinqinashitti maxxanse. Barri kun bara qubeen afaan Oromoo hin baratamuu fi ni baratama. Wayyaanee fi uummata Oromoon wallaansoo wal qaban waan ta'eef
eebbisaan kaaseetta isaa jalqabaa kanarratti xiyyeeffannaa guddaa qubee afaan Oromoo ture. Uummata Oromoo fi afaan Oromoo quuqamaa ta'uusaa onnee isaarraa kan kenne uummata kana tajaajilaa isaa irraa caalaatti kan ibsu isa kan ture. Uummata Oromoo qubee afaan Oromoo kana baruu akka hin rakkisneef jecha qubee aangazaatti jiran bifa faaruun kaaseetta isaa keessatti maxxanse. Qubee yaa baran jedhees labse. Kaaseetta kana gimbiitti maxxanfatee erga gabaarra oolee booda gara Finfinneetti ol deebi'ee, haa ta'u malee eebbisaan kaaseetta tokkoffaa isaa kanatti gammadaan turre. Qulqullinni sagalee isaa hanqina waan qabuuf baay'ee naaf hin milkoofne jechuun ofitti gadde. Kaaseetta kana baafatee amma gara Finfinnee erga ol deebi'ee booda harmee isaatti bilbilee dookumentii kutaa 12ffaa osoo hin fudhatiin dhiisee qabsoof ba'e kana akka ergamuuf taasise. Harmeen mucee haati goota dookumentii isaa mana barumsaa Qeellamsa sadarkaa 2ffaatti fuutee ergiteef. Kanaanis mana barumsaa aartii galuun Finfinneetti baratee aartiin eebbifame. Kana booda eebbisaan amma qabsoo itti fufuun ifaaf ifatti ajjechaa fi sarbama mirga mootummaan Itoophiyaa yerichaa raawwatu balaaleffachuutti fufe. Kaaseetti jalqabaa kun qulqullinni isaa waan jalaa gadi bu'eef saffisee kaaseetta lammaffaa akka hojjetu isa taasise. Kanaaf jecha halkaniif guyyaa mana cufachuun shaakala oolee bulaa ture. Erga kaaseetta tokkoffaa baafatee booda barbaachi wayyaanee irraa itti hammaataa dhufe. Sababa kanaaf gara biyya hambaa sokkii lubbuu kee oolfadhu jedhanii turan hiriyoonni isaa. Eebbisaan garuu hanga kaayyoo kiyya galmaan ga'utti biyya kootii hin sokku jechuun didee kaaseetta lammaffaa baandii bilisummaa keessatti bara 1988 maxxanse. Kutaa ittaanu yeroo ittaanu qabannee dhiyaanna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kun 4 kiiloo deeliidha.